qabdi geedarii tan buutiyyaati. Muniiraa kiyya muniiraa tan waan irraa dhufan qabu keessa kiyya beeyti wallahi. Kanaafuu intalti tun 17 kana haa kakattu. Ani maqaa kiyyallee qulqulleessuun fada maqaa kiyya guddaa waan akkanaa hin jaaladhu. Isiin sun haadheen mooti viidiyoon baatee quraana rabbii haa kakattu. Haa daawwattu 17 fuutette sanbooda moo waa hundi nama naannoo takka dhoo isaan qabu ammas nama waa dhoo isu deemti. Isiin mataan isiin na beeyti muniiraan na beeyti. Akka jenne kulle viidiyoo as baati waan sin gaafannu qabnaa jenne kulle dhiifama wajjin. Amma viidiyoo amma mube chikitti dhiisiti. Faamiyaan akkasii yoo barbaaddu taate mudirraa kaatti asaa baatu re. Faamiyaan. Maqaa wal balleessuu yoo kataatu taate immoo san hullee nama miidiyaati maqaan balleessaa kaatu taate immoo hin ta'u. Ammoo 17 kana faamiyaa yoo isiin kan fuudhin taatu taate itti gaafatama guddaa siitu qaba. Bereetti waan hin fuune malee hin juuta qofaan dhaqaban. Kariyaa isiin fuudhe dhagaan saniifi ulaa banaa dhiifte sanoon gaafattanii 17 mirarraa ooltanii niin kakadha waan gayyaa. Isii osoo nimsiifne fe'amasa fiditee dhuftee afaan si qabna wanni kasii dhuftee akka kayyarran. Fe'amasa fidettii dhufti. Gattuu kanaan jetteen. Waan gaafatu Ciisaqiyyaa itti dhiisi amma waan haqa keessi baasu yaana bannuti faamiyaayyee. Haqa kiyya baaftanii dhiiftanii jalarraa haasa ijiinka. Dura ulaa banaa dhiiftee shari'aa guurte sanuun haasa ijiinka isinis haasawaa sirreeffadhu ijiinka akkasittiin haasawa. Obboleessi xiyya hin lolini. Haqa keessis duraa badee lolaan usme. Dhaggeeffadhu faamiyaa ta'e dhaggeeffadhu haqa keessis duraa usme. Miira keessaa hin lolini haqa namni haqa lolu hin lolini suuta himadhu uummannu kana haqa hin lolini. Waan kanaan dalageessa akkanaatiin ulaa banaa dhiisee waan guutee kutte guutu kireeti. Akkana kakadhu maaltu fide? Ibsaan baadala lagaltaa. Akka mucaasii na jalaa badeettes akka kuullee maqaan badaarus adda baasu qabna erga miidiyaarra dhufe. Kanaaf dhaabbadhaa nam tokko naan seenaa dhiifa. Muniira waan gaafachuu barbaadde gaafadhu faamiyaa sitti dabarseera. Ati immoo deebii malee waan biraarraa naa seeni. Yoo haqa kee barbaadda ta'e. Gaalibsaa. Bagana gaalibti. Ayyee faamiyaa. Gaaffii bichaa deebii. Mudirra ka'e faamiyaa nas dubbisa. Dubbisi. Dubbisati akkasuma. Faamiyaa. Sagaleen kee dhaga'amu faamiyaa. Faamiyaa maaliif misi gaafii haasoftaa? Gubbaan nadda walan. Ayyee gubbaan nadda walan ammaa hin dhufan. Qofa maqaa gurra isaatti Haya muti firra faamiyaa teenya mudirra firra ka'e. Okay, dhaggeeffadhu. Ati guyyaa kuulleen sibiraa deemte natti dawwaltee Muniiraa kuulleen sibira dhuftee jettee na gaafattee moo na gaafanne? Meetirraa kaasii dubbadhu. Mutirraa gaafadhu gu'aa soitu. Si gaafadheetiin ture. Okay, hanganumaan fedha. Tole. Guyyaa san hoggaa na gaafattu san maal taatee kuulleen maali akkamitti wallolta moo yennaan lakkii yaabo shari'aa dalagaatichi jawwaal waliin na jalaa fuutee kuttee anaa araftu. Yaa Muniiraa ta'e bakka isin dhaytullee yoo beektu taate naa himi takkaa shari'aatti gitana naarraa fuudhii naan jette moo naan hin jenne. Fuulleen qabeenya kiyya guurtee kuttee hattaa shari'aa dalagaatii sirraa naaf isiin jeessa. Qabeenya dhiisi. Laal allaan kana dhaggeeffatu arraan irra jiru. Shari'aa dalagaa siin hin jenne. Ilmooti gitanaadha nan godhin himaatu. Yaa boo kana kakachiisaa maa ooltan kakuu maaltu viidiyoo waan kiyyaan dubbatu. Namarra musiibaan kaayin hin kaayin musiibaa namarra kuullee waan takka sirraan fuune. Yaa musiibaa kana Mubarak amari tu pernah taltini khijibdi bati taltini khijibdi afan oromo yo betan taltini khijibdu nage badda busa area ayam namnu Kuullee balleessaaftan koo yaaqni siya bahu Muniiraan qabdi. Muniiraan qabdi dubbii bakka gabdee jirti. Muniiraan qabdi balleessan. Muniiraan qotta dubbatu. Mobaayilii na jalaa fuute fi maallaqa miliyoona nama fuute wanti yaadu faamii adeemsifatu. Waan hin jirres namarra kaa'uun hin barbaadu. Yoo dhugaa waan haqa qabaatte as bahiitti sana siraatan
Inuu isaanitti dubbatanii nuuf mubaarak dubbatu waan nuti siin jenne deebisaa nu deebisa. Mana gaafatan maa kaawwanni taatu taate akkasi boochu taate Keessan akkasina bootu taate. Ija bitaa ija mirgaati isaan lachuun haaf obboleeyyan kiyyaanii. Karsa kallee isaan tura walitti aanaa. Ibsa meena dhagiyaa namni kun silaa haqa taate tokkoffaa ulaa fuulleen bobbanaa dhiiftee ilmaan kiyya kutte sanirraa haasoitan. Akka feemasummaatti ulaa bobbanaa dhiiftee ilmaan kiyya biraa kutte sanirraa haasoitan. Silaa nama dhikki haasoo taate. Amma barbaade. Ishee qabiyyeen jettu kututtee. Faamii adubbina dasiibaa sana deeman. Ulaa banaani manneen maallaqa himatte. Meeshaa Himatte ulaa banaarraa ile eegalee himadde jawwaala maallaqa hundaan himadde bakka takkatti. Faamii dhaggeeffadhu. Ulaa banaan wanjala jaamti. Ulaa banaan sun wanjala jaamti. Ka ammaati gaafachaa jiru immoo. Kolaas. Maallaqa kun. Kittiin isaa fadhaatti. Ibsaadha dhage. Jawwaalaa fi siibii habba lamaa fi maallaqa fuutee kuttee jechuun jira. Dhagaye. Ulaa banaa kuulleen waliin jiraattee kaate waliin nyaattee dhuddee kaate nama daa'ima qabu utuu daa'imni gadi baate ishaaraa irratti silaa makiinaan jalaa rukutu ulaa banaatti dhiiftee yoo deemte jiraatte qo'ee muniraa koo ulaa banaatti dhiiftee deemte yoo raatte balleessite tokko jedha qabadhaa uummata keenya bahu akkasiin barbaadutti dubbannaaf balleessiteetti tokko yoo shari'aa hojii jalaa fuutee deemte itti balleessite kuma tokko ittiin hojjedheettee tarii kuma tokko sana guyyaa 70 sabattitee Allahu alam. Yoo shari'aa hojii jalaa fudha shari'aa hojii miti shari'aa siin ittiin dawwalattee yoo hattuun itti dhufe yoo diinni itti dhufe ittiin bilbilatu jalaa fudhattee bahullee itti balleessite lama yoo goote lama jettanii badii lama kuullee irratti argine baay'ee. Matan manatti barbaaddu obboleettii keenya kabajamtu baay'ee. Mubaarak carraa tokko naa kanne. Dhagaye Mubaarak carraa tokko naa kanne. Baay'ee sana balleessamuu ni raafi yoo siin. Naatu dubbisee irraa bitaa. Dhaggeeffadha obboleeyyan fuullee sin dhagayinaa faamiyaa sin dhagayinaa isaan lachuu ilmaan adeeraniiti ijoolleen ani intala Frankallooti intala Oromoo Frankallooti isaan lachuu intala Itooti jarri naa isin hima ani tokkollee ija bitaa ija mirgaati naaf obboleeyyan kiyya yoo taate ilmaan eessumaniiti na caqasi Mubaarak waan isin dubbadhu fuullee sammiidiirra wal beeyna akkuma nama tokko lafa wal garri malee firummaa fi dummaa gandummaa walitti hin qabnu haqa rabbii qabrii namni tokko boru qabrii wajjin seenuwan waan jirurraa waan hin beekurraa ammoo isinitti dubbadhu gurra naa kan nana caqasaa dubbiti geena saddaqaa wallaahi waqqusum billaa rabbittiin isinii qaqadda tokkoffaa dura irratti hulleen mana isii dhayte guyyaa hulleen mana isiitti deemtu faamiyaan osoo hulleen natti hin dawwalinin faamiyaan dura natti dawwalti muniira hulleen si bira dhuftee namu hullee muniira irratti dawwali jeniin narratti dawwalti. Bara mana Munira salaam alaikum salam kulleen mana khairu ftee hin dhufne maaltu maalte kulleen bar shari'aa dalagaatii fi jawwaana na jalaa fuutee kutte anaa rafu jirtu ni rifadde dhugummoo biraanki dha maal jeen deebi'ee kullee irra bilbile kullee eessa jirta baadiyyaan jira shari'aa fi jawwaana dhugaan fuute ni fuute maaliif fuute wallahi akkanatti ijoollee xixiqqoo ammata 12 13 biyyaa dhufte ta hujii barbaadu hujii riyaa keessa jirtu ettee isii bira dhayte hammaama keessa cafayti garaan na dadhabee ijoollee nyaatatti hin kennitu ijoolleen gabbaatee waa bitachuu hin beeytu dhayte firaas hin qabdu ijoollee tana rakkifteetiin laal anni waan fuulleen naan jettee dubbachuu jira ansi bira hin jiru. Ijoollee rakkiftee waan biraa dhiiftee soodaanii jala gaggeessitii soodaanii fuudhee walii gadi hin deema an kuulleen naan jee. Wallahi billahi ijoollee daa'ima xiqqishoo amata 12 biyya karaa taaribaatiin dhufte ijoollee isa irra guddaan sanuu wallahi wabillahi gartee akka isin himtutti jechuudha ijoolluma xixiqqoo tana. Saniin fuudhee bari shari'aa sananii hoggaan deemu tanumaaf asi gubattiin ijoolleen jee ijoollee imilmaan ijoollee daddabee zubaalaa keessa kaayee bira darbee kunoo kuulleen hin jenne aanaan jettu wallahi awwaan kuulleen hin jinan gata gatiin dabalummaas ni dhageessi yoo itti dabale kuulleen naa jechuudha. Naan jette kulleen duba ammati shari'aa san fuutanii darbite kulle darbuu dhugaa hin goone likki hin goone kulle san ijoollee yoo taate bira teessi yoo didde fira qabdi ijoolleen biraa yaati ati qayyi masqal hin taane itti gaafatamtuu namaa hin taane wannummaan shari'aa dalagaa namaa fuute darbituuf maal kulle shari'aa namaa deebisi wallahi darbee isaa hin fite naan jette kulleen. Faamiyaan leenetti deebitee na gaafatte shari'aa darbamte kuullee isaa fiddee kan itti geetin cal jidduu jee ani waa'ee maallaqa arraan tanaan dhagee kaniin quba qabu waa'ee jawwaala xixiqqaatii fi waa'ee shari'aa dalagaati. Nama keessa qonnatti mee nama faamiyaatti dhiyaatu tan mana dawwalee Mubaarak shari'aa jalaa fochuudha waan isin fuuteef gaafadhaati waa'ee maallaqaan jirtu kajattu wayiin naga'ee amma ati obboleettii keenya faamiyaa shari'aas jalaa fochuu barrii banaatti jala gattee deemu
إنك بدي تفرن نبودي تمرر أتمم ما جت تواي ما لك أرتي فامي ربين كن تقاله مرقامتي نمنيو آري شريعة يوجد من نمنيو آديسي أتيكم تقول كتين وجدت كنافارتي وياتكم تقول كتين نرجتوف كنافارتي تري ما لك كم تربط ما جت تا ما لك تبكي ما لك أسود تقاله فامي ada dunia ada berakhir ada. Paham ya? Meuti raka kat meuti share genjara kono da. Di fama share gera la maka kat. Bakshar yasi bara mera. Bakki mana sejala bana tri se demu share ga mera tinte. Bakki malaka ada dunia berakhir ada. Bakki malaka ada nu bas bakala share gini ram. amma me na rage shumu be ta shari'ati yatis wani sin darbam tanjurto amma ka qabdi amma ma ta dala gujirti shari'ati shari'a la tuti dala gujirti ilman ya gabuta tawjja bish shari'a si de biti ti daga fadu shari'a si ofitra gaba de te debute si futi wai malaka kun arte ti double wai malaka arte ti double te biti kare tinde balani fute سامع والله نرجع تشارو مكانه حتى أصل لبخاي دبي قبته ما لك خير ساباس دبي ما لك أنجرتو ما لك مليون لما سجل أفوده بيجي لما كتر قلبي تكان ما مجد تاسيت guyala man taw بيجي لما مولتو بيجي لما مكان سيم كنا بيجي بيجي لما مول مليون لما سنام نسجل أفوده شريعة هذا كذا ما لك shari'a sabbar guyala kuma da rai dini bai tawari sin da rai arshi kuma da rai dibar kuma sudi shari'a شريعة واقع كذا أنتو شريعة راسي فينا ni kulle makabal lesu jutta na ko ka ni fona bara ati ma kuma torbata ma kulle pute gote kulle la baranda la ne gosa si ni si bakka bute makabal lesu jutta atu gote garte wana kana kana kula ma wara kaun gari ni karu aga istema to ya ka tulle ma ne intala ni ya ni wana kana ifte ko tasani sin ko chatu أبو تقولها بنا ولا تاني شريعة راسي فينا سينجانتي وبينا بامسيتي jawali kasi fude ko tasano jolle ti yaka gabu jutta ba mana haida خامية sin ko taw jawali dalaga سامع سامع Naman basina na wali nu ko Dura ka kabataniti wan ko chov wan ko cha kami ate nyabar baje wali nu ko cheba ko taru ati malaka di ay haka sin ko te munira guye sabu jala diyam tani naga batana ba mana ka yaida da sin joju jira ila bana na tite gurten joju jira jawala ka yarar rar ka ka jiti dalagu jirti araba tergetin gabade kajiba ma entre ana kan to gawa Okay, bukan ada khair kagak baca kagak baca kamu mungkin. Dura makana mana khair sekarang